Hello, how you guys doing? I hope everybody's doing great at home. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara channel Afaan Oromoo Academy ti nagaan dhuftan. Warroottan channel kana faaraa ta'etan please channel kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisa. Akkasumas immoo warroottan channel kanaaf maatii ta'etan video kana like gochuun eegala. Hanga xumura video kanaatti nu wajjin tura. Ara wal wajjin kan laallu biology grade 11 unit 1 biology and technology kan jedhu wal wajjin laallaa jechuudha. Biology fi teknooloojiin maal akka ta'e wal wajjin kutaa kana keessatti kan wal wajjin laallu ta'a jechuudha. Biology fi teknooloojii. Okay, gubbaa kana irratti kan argamu kun saayinsiidha. So saayinsiin maal godha? Saayinsiin informs yaada wayii ta'uu danda'a, idea wantoota garaagaraa inform godhan beeksisa, teknooloojii inform godha jechuudha. So yoo saayinsiin teknooloojii fi wantoota garaagaraa yaadota ta'uu danda'a inform yoo godhu maalidha? Teknooloojiin ammoo demands more science. Teknooloojiin ammoo akka malee barbaadaa jechuudha. Saayinsii akka malee barbaadaa jechuudha. Achiin ammoo dhufee teknooloojiin makes life easier for society. Akkasumas ammoo teknooloojiin hawaasaa fi jireenya salphisaa jechuudha. Akka jireenyi isaa mijatu, akka jireenyi salphatuuf taasisaa jechuudha teknooloojiin societyidhaaf. So societyin ammoo maal ta'a yeroo kana? Societyin hawaasni society benefits from technology. Societyin yeroo kana maalirraa fayyadamaa ta'a jechuudha? Teknooloojiirraa fayyadamaa ta'a jechuudha. Ergasii ammas deebi'ee iddoo kana saayinsiin seeks to improve. Akkasumas ammoo rakkoolee garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoota dhimmoota garaagaraa saayinsiin improve godhaa jechuudha hawaasaaf yookaan societyidhaaf. So yeroo akkas godhu societyin ammoo demands more science. Akkasumas ammoo societyin hawaasni saayinsii akka malee akka inni barbaadu taasisaa jechuudha. Akka malee fedhii qabaa jechuudha. So deemandii baay'eetu jira jechuudha hawaasa keessa saayinsii argachuuf. So kun rileeshinii isaan saayinsii fi teknooloojii fi soosaayitiin qaban agarsiisuudhaafi. Okay, technology is the use or application of scientific knowledge for a specific goal or purpose. Akkasumas teknooloojii kan nuti jennu beekumsa saayinsawaa ta'e tokko kaayyoo wanta ta'e tokkootiif yookaan ammoo kaayyoo wayiitiif fayyadamuu jechuudha. Beekumsa saayinsawaa purpose wayiitiif yookaan ammoo specific goalii ta'e tokkoof fayyadamuu jechuudha teknooloojii jechuun. Unit learning outcomes. After the successfully completion of this unit, the student will be able to xumura kutaa kana sirriitti erga xumurteen booda wanta ati beekuu danda'uu qabdu yookaan ammoo barataan wanni inni danda'uu qabu, wanni inni beekuu qabu maalidha? Kutaa kana xumureen booda adapt technologies from nature. Akkasumas teknooloojii uumama irraa adapt gochuu yookaan uumama irraa madaqsuu. Akkasumas ammoo illustrate the impact of biology and technology on society and the natural world. Akkasumas ammoo dhiibbaa bioloojii fi teknooloojiin hawaasaaf addunyaa uumamaa irratti qaban illustrate gochuu danda'uu qabda. Inni itti aanu ammoo indicate the benefits of biology to technology and vice versa. Akkasumas ammoo faayidaa bioloojiin teknooloojii fi faallaa isa kanaatiin qabu ibsuu agarsiisuu danda'uu qabda. Indicate gochuu danda'uu qabda. Inni itti aanuu fi inni xumuraa recognize ethical issues in biology. Akkasumas ammoo rakkoolee yookaan dhimmoota naamusaa bioloojii keessatti argaman beekamtii kennuu yookaan beekuu danda'uu qabna. Yookaan ammoo ethical issue bioloojii keessatti argaman recognize gochuu danda'uu qabnaa jechuudha. Okay, 1.1 learning from nature. Tokko tuqaa tokko irraa yoo eegallu uumamarraa barachuu jedha. Uumamarraa barachuu learning from nature. Okay, akkamitti uumamarraa baranna kan jedhu wal wajjin kan laalu ta'a. Okay, nature is the physical, natural and material world of life that exists without human intervention. Akkasumas uumamni
qaama fiizikaalaa yookaan kan uumamaa qaama fiizikaalaa kan uumamaa fi addunyaa jireenyaa yookaan ammoo meeshaa material world of life kan gidduu seenummaa namaa malee jirudha yookaan ammoo uumama jechuun gabaabumatti kan gargaarsa namaa malee yookaan ammoo utuu harki namaa kan hojjetu osoo hin ta'in uumamumaanuu kan jirudha. Gargaarsa namaa malee gidduu seenummaa namaa malee exist ta'ee kan ofii isaatii uumama ta'ee dhaabbatee jirudha. It includes innis kan of keessatti hammatu landscape, sceneries, water and forest ecosystems, weather, organisms, geology, celestial bodies and inanimate objects etc. Akkasumas ammoo innis maal fa'aa of keessatti qaba? Landscape, scenery, bishaanii fi sirnakkoo bosonaa, haala qilleensaa, organismoota, akkasumas ammoo geology, celestial body kan jennu qaamolee samii keessaa fi wantoota lubbuu hin qabnee fi kan kana fakkaatan include kan of keessatti godhatudha jechuudha uumamni. So organisms have well adapted structure and that make them survive on their immediate environment. Akkasumas ammoo organismoonni boca yookaan ammoo caasaa boca haala gaariin madaqee fi naannoo dhiyoo isaanii irratti akka jiraatan kan isaan taasisuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun fakkeenyaaf lubbu qabeeyyiin tokko yookaan organismiin tokko yookaan iddoo qorraa jiraachuu kan danda'u ta'e bocni isaa akkasumas ammoo gogaan inni qabu wanti inni qabu hundi kan qorra san danda'u ta'uu qaba. Kanaaf ammoo organismoonni dadamumaanuu uumamumaanuu waan kana qabu jechuudha. Isa qabu jechuudha. Maal kan godhu boca yookiin haala gaariin madaqee naannoo dhiyoo isaaniitti akka isaan jiraatan kan isaan taasisu environmentii isaanii waliin akka isaan jiraatan kan isaan taasisu qabu jechuudha. Okay, nature provides us nature provides us with double structures and form which can be developed as functional and applicable mechanisms for various technological systems. Akkasuma ka uumamni boca garaagaraa nuuf kenna. Boca garaagaraa nuuf kenna. Developmentii guddina yookaan ammoo developmentii teknooloojiitii fi yookiin meeshaalee teknooloojii akka oomishnu fi boca nuuf kenna jechuudha. Uumamni mataan isaatu yookiin yaada garaagaraa nuuf kenna jechuudha. Nuuf kenna jechuudha. Uumamni nu deesse. Fakkeenyaaf amma yeroo jalqabaatiif namni xiyyaara hojjete maalirraa laalee hojjete? Simbirarraa laalee hojjete. Kanaafuu simbirri uumamumaanuu jira. So atuutii akkas godhee hojjadhee waan jedhu yaada garaagaraa uumamni mataan isaa nuuf kan kennudha jechuudha. Yaada garaagaraa. Okay. Scientists and engineers learn from nature through imitation of physical structure, shapes, materials and functional mechanisms of natural factors. Akkasumas saayintistoonnii fi injiineroonni caasaa fiizikaalaa akkasumas ammoo boca meeshaalee fi mala dalagaa isaanii uumama dhugaa fakkeessuudhaan uumama irraa baratu jechuudha. Uumama irraa baratu yookaan saayintistii fi injiineriin kan baratan uumamarraati jechuudha. Istiraakcheroota garaagaraa, sheeppii garaagaraa, diizaayin waan garaagaraa gochuuf maarraa baratu saayintistii fi engineering uumamarraa baratu jechuudha. The better their understanding the diverse natural of biological materials, the better their ability to develop technologies. Akkasumas ammoo maal godhu akkuma maalummaa meeshaalee baayoloojii adda addaa hubachuu isaanii fooyya'aa ta'uun dandeettiin teknooloojiiwwan guddisuu isaanis fooyya'aa ta'a jechuudha saayintistoonni. So akkasumas using imitation of nature, they can sketch the biological structure, design functional mechanisms, and tune into more efficient technologies that micro, large, and nano, very small scales through imitation. Akkasumas gaa uumama fakkeessuudhaan saayintistoonni fi injiineroonni caasaa baayoloojii akkasumas ammoo caasaa baayoloojii design function mechanisms yookaan ammoo wanta tokko design godhiisaa fi teknooloojiiwwan bu'a qabeessa ta'an kanneen iskeelii maayikiroo guddaa fi yookaan ammoo naanoo baay'ee xiqqaa irratti fakkeessuudhaan qindeessuu jechuudha. Design godhuu jechuudha. Sketch godhuu warroottan saayintistoonni.
The design and adaptation of many technologies we utilize today imitated natural working systems. Akkasumas teknooloojiiwwan baay'een hanga ammaatti teknooloojiiwwan yookaan immoo diizaayinii fi adaptationin teknooloojiin baay'een yeroo ammaa nuti itti fayyadamnu baay'een isaanii uumama irraa imitate yookaan immoo kan ta'anidha. Imitate yookaan kan fudhatamanidha jechuudha. Uumama irraa teknooloojiin hanga ammaatti nuti fayyadamuu jiru. Many technologies have been imitating birds, bats, termites akkasumas ammoo rirma. Okay, mee haa ilaalluti. Amma fakkeenyaaf suuraa iddoo kana jiru kanarraa haa ilaalluti. Akkasumas fakkeenyaaf maal jedha teknooloojiin baay'een hanga ammaatti imitating ta'anii jedhee warroottan iddoo kana nuuf ka'eera. Fakkeenyaaf asirra mee haa ilaalluti. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa wal wajjin yoo isinitti baay'ee waan mul'atuun se'u wal wajjin ilaala garuu. Fakkeenyaaf iddoo kana reef sharkii wayiitu jira, bifa qurxummii wayiitu jira. Maaltu irraa imitate ta'e akkamirraa godhanii isa fakkeessuudhaan airplane kana fakkaatu hojjetanii jechuudha. Airplane kana fakkaatu maal godhanii isa fakkeessuudhaan hojjetan. Iddoo kana bird simbiraa wayiitu jira yoo argitan. Akkasumas ammoo uffata isa fakkaatu irraa imitate godhanii uumamarraa imitate gochuuti kan barachuu jiru. Kanaafuu irraa imitate godhanii hojjetanii jechuudha. Iddoo kanas yoo ilaaltan beeswaxiin jira jechuudha. Beeswaxii kana laaluudhaan maal hojjetanii building blockii kana fakkaatu hojjetaniiranii. Akkasumas ammoo yookaan ammoo cactus plantii fakkaatu kana isarraa imitate gochuun isa laaluuni qaataari keessatti tooyiree argamu kana hojjetaniiranii. Akkasumas ammoo akkasumas iddoo kana akkasumas kuno elephant trunk kana yookaan ammoo kumbii arbaa isa argatan kana fayyadamuudhaan maal hojjetaniiranii robotic army waan garaagaraa kakaasuudhaaf kan oolu harka robotii hojjetaniiranii. Akkasumas ammoo bird nest yookaan ammoo mana simbiraa laaluudhaan maal hojjetanii Beijing keessatti national stadium wayii hojjetanii jechuudha. Kanaafuu maalidha uumamarraa imitate godhaa jiru jechuudha. Uumama fakkeessaa wanta tokko architecture ta'uu danda'a, designerin tokko yookaan ammoo fi engineerin tokko design godhanii uumamarraa asgula akka gara teknooloojiitti dhufu godhaaran jechuudha. Uumamarraa imitate godhaaran. Fakkeenyaaf iddoo kana laaluu hin dandeenya. So yeroo amma iddoo kana laallu maalidha? Kingfisher birds kan jedhamtu jirti. Simbirri kuni dura isaa kana kunu isa kana fudhachuun maal hojjetanii bullet train nose yookaan ammoo fuuldura baabura kana hojjetaniiranii. Baabura kana fakkaatu fuuldura isaa isa fayyadamuun hojjetaniiranii. Akkasumas immoo fish scale kan jedhamu wanticha isa gubbaa kana fayyadamuun waan kana fakkaatu hojjetaniiranii. Wantoota baay'ee kaasuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf iddoo kana yoo dhuftan insectii wayiitu jira. Iddoo kana insectii wayiitu jira. Isa laaluudhaan maal hojjetaniiranii robotii kana fakkaatu insecticha san fakkaatu iddoo kanatti hojjetaniiranii. So akkasumas ammoo palm tree kan jedhamu kan laaluudhaan wanta akka divlight wayii waa if wayii hojjetaniiranii jechuudha. Kun kan fakkaatu. So maalidha manuut kan laaluu jiru gabaabumatti uumama ilaaluudhaan akkamitti imitate godhaa akka teknooloojiiwwan garaagaraa hojjetiisa jiran agarsiisuu danda'a jechuudha. Suuraan iddoo kana jiru kun. Akkasumas ammoo bamboo tree kan jennu kana ilaaluudhaan maal hojjetaniini tooyirii kana fakkaatu hojjetaniiranii. So wanta baay'ee kaasuu hin dandeenya jechuudha. Waa'ee gama learning from technology yookaan learning from nature kan jedhurraa uumamarraa barachuun kuni akka malee saayintistootaaf injiineeringoota baay'ee kan gargaare wanta hunda diizaayini gochuu fi kan isaan gargaare uumamaa jechuudha. So gama biraatiin kun abaaboo kana fakkaatu laaluudhaan lots temple India keessatti mana amantaa wayii fakkaatu midhaasaniiranii. Akkasumas ammoo cucumber fruit kan jedhamu kana laaluudhaan maal hojjetanii tooyirii London keessatti argamu kana fakkaatu design godhanii hojjetaniiranii jechuudha. Kun maalidha? Hundi isaanii uumama laaluudhaan kan hojjetamanidha jechuudha. Uumama laaluudhaan kan hojjetamanidha jechuudha. So gabaabumatti maal laalle sirraati uumamarraa. Kanaafuu
wantoota baay'ee fudhachuu dandeenya. Ku asitti simbira fa'aa akkasumas simbira halkanii ta'uu danda'a. Termites warroota yookaan ammoo rirma kan jennu yookaan ammoo limmee kan jennu iddoo garaagaraatti afaan loqota garaagaraa irraa kan ka'e rirmas jenna limmees jenna. So spidery akkasumas ammoo saaphaphawwan garaagaraa waan biraadhis even parts of human body sense timeless qaamota namaas fayyadamuudhaani wanta garaagaraa design gochuu isaanii agarraa jechuudha. Qaamolee namaas fayyadamuun hojjetanidha jechuudha. So the successfully design of technologies from robotic to material science was through imitating nature. Akkasumas gaa diizaayiniin teknooloojiiwwan milkaa'aa ta'e yeroo ammaa kana roobootii irraa kaasee hanga saayinsii meeshaaleetti uumama fakkeessuudhaan uumama imiteet gochuudhaan kan hojjetame ture jedha. So kanaafuu wanti hundi yeroo ilaallu uumama irraa imiteet kan ta'edha jechuudha. Uumama fakkeessuudhaan kan hojjetamedha jechuudha. Okay, kunama nature 1.1 figure 1.1 nature imitate technologies and architecture. Nature inspires scientists and engineers and what survives as a reliable source of knowledge, ideas and concepts from which technologies can be developed. Akkasumasi uumamni saayintistootaa fi injiineroota kan kakaasu yoo ta'u madda beekumsaa yaadaa fi yaadrimee amanamaa teknooloojiiwwan irraa hojjetamuu danda'an ta'ee tajaajilaa jechuudha uumamni. So buildings were made through the imitation of mound architecture of termites that have chimneys, constant temperature and humidity. Akkasumas gamoon kan hojjetame yookaan ammoo gamoon kan hojjetaman ijaarsa tulluu yookaan ammoo kuyyisuu kan jennu wanti rirmi kan hojjettu kuyyisuu jedhama. Wanta ulgula biyyoo fakkaatu fakkeenyaaf isa laaluudhaan yookaan ammoo kanneen chimnii ho'a dhaabbataa fi jiidhina qabu fakkeessuun ture jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu suuraadhaan. Fakkeenyaaf kuno iddoo kanatti kan argamu kanaa jechuudha. So iddoo kanatti kan argamu kuno isa kanaa jechuudha kan rirmi hojjettu yookaan mana kuyyisuu fakkaatu kuno isa kana. So isa kana laaluudhaan ture gamoon kan hojjetame. Isa kana laaluudhaan ture. Kanaaf wantoonni uumamarraa akka imiteet ta'aa jiru kan itti ilaalu jechuudha. Termites mound jedhama wanti kuni. Fakkeenyaaf amma as keessatti bokkeen hamaanatu roobe akka dandamachuu danda'utti gootee jaarteetti. Akkasumas ammoo qilleensa gahaa akka argatanu akkasumas ammoo jiidhinaaf qorrina yookaan ammoo jijjiirama qilleensaa eeggatee akka turuu danda'u gootee termites yookaan ammoo rirmi yookaan ammoo limmeenni bifa kanaan ijaarte. Kanaafuu namnis yookaan ammoo irraa imiteet godhee as keessatti amma fakkeenyaaf akka namoonni qilleensa garaagaraatiin hin buqamne godhanii akka haalota jiran hunda wal madaalee akka inni jiraatu taasisanii gamoo kanarraa fudhatanii kan jaaranidha jechuudha. So wanti hundi uumamarraa akka imiteet ta'aa jiru kan irraa agarreedha jechuudha gabaabumatti. So isa kanaa jechuudha kuyyisuu kan jennu kan rirmi yookaan ammoo rirmi yookaan limmeen kan ijaartudha jechuudha. So example of technology that imitates nature. Akkasumas fakkeenyaaf teknooloojiin baay'een isaanii maarraa kan imiteet ta'anii uumamarraa kan imiteet ta'anii asiin gaditti tarreeffamanii jiranii mee haa laallu. Inni jalqabaa fakkeenyaaf teknooloojiiwwan uumamarraa imiteet ta'an keessaa inni jalqabaa swallow nests have inspired house building design. Akkasumas mana simbiraa irraa laaluun gamoo design godhaniirani gamoon design ta'eera. Akkasumas ammoo ni lamata waving technologies have been developed by studying the
formation of spider webs yookaan immoo spider webs. Akkasumas immoo uffata hodhuuni akkaataa saapuphuun kirrii ishii wal keessa xaxxalaftee midhaastu sanii saapuphuun irraa isa fakkeessuuni wal keessa akkasiin daddabarsitu ilaaluudhaan ture jechuudha. Kanaafuu saapuphuu spiderii akkaataa isiin kirrii qaqal'aa ishii san wal keessa akkamitti akkasiin dabarsitu laaluudhaan ture uffata hodhuun kan dhufe. So inni sadaffaan ammoo building have been made through the imitation of modern architecture of termites. Kana laalleerraa fakkeenya jalqabaa iddoo kanarratti isinitti agarsiisetti. Laalleerraa gamoo iddoo sanitti argamu yookaan ammoo gamoowwan kan ho'inaa fi jiidhinsaa yookaan ammoo madaala ofii eeggatanii akka ijaaramanuu fi fakkeenyaaf kuyyisuu fudhachuu dandeenya. Kuyyisuu laalanii kan hojjetanidha jechuudha. So these buildings mimic termite mound architecture that has chimneys with constant temperature and humidity. An example is the Eastgate Center in Harar. Akkasumas ammoo gamoon sun gamoo Harar keessatti argamudha. Akkuma isiniin jedhee ho'inaa fi qorrina isaa eeggatee madaala ofii eeggatee atoo baay'ees ittiin ho'in yoo bokkee namaanis roobe akka inni dandamachuu danda'u yoo ho'i hamaanis ta'e akka inni dandamachuu danda'u atoo keessatti akka hin buqamne kaarboon daayoksayidii fi oksijiinii ofiinii karaa kamiin seenee karaa kamiin akka ba'u hunda kan madaala eegsisanii hojjetanidha jechuudha. Kun isa kana. Kanaafuu isarraa laalaniiti kan gamoon hojjetame. Gamoon isarraa kan fudhatamedha jechuudha. Gabaabumatti gamoon isa kanarraa fudhatamee jechuudha. So inni afraffaani the first heavy aircraft technologies was designed by imitating birds. Akkasumas gaa xiyyaarri ulfaataan yeroo jalqabaa simbira ilaaluudhaan kan hojjetamedha. Gabaabumatti simbira ilaaluudhaan kan hojjetamedha. So imitating birds yenera aircraft engineers designed aircraft wings and their flight techniques by imitating the wings of birds and bats. Akkasumas gaa injineroonni baala yookaan ammoo koola xiyyaaraa simbirootaa fi simbira halkanii fakkeessuun baallee xiyyaaraa fi mala balallii isaa diizayin godhaniiranii jechuudha simbira laaluudhaan. Inni shanaffaan ammoo engineers imitating human eyes made the technology of photograph camera. Akkasumas gaa injineroonni maal laaluudhaan ija namaa fakkeessuudhaan kaameraa amma nuti suuraa ittiin kaanu kana hojjechuu danda'aniiranii jechuudha. Amma kaameraan yeroo ammaa kana nuti arginu fakkaattii ija namaati. So ija namaa fakkeessanii ila namaa fakkeessanii kan imitate ila namaarraa godhanii hojjetanidha. Inni jaaffaan ammoo the movement of biorobots was designed from the movement of kangaroo. Akkasumas gaa sochiin biorobotii yookaan ammoo sochiin biorobotii yeroo ammaa kana kangaaroo irraa kan fudhatamedha jedha. Sochiin akkaataan inni ittiin socho'u kangaaroo laalanii kan fudhatamanidha bineensa ho'iiti kangaaroon. So injection needle technologies was copied from mosquito proboscis. Akkasumas ammoo fakkeenyaa fi iddoo kanatti isin haa agarsiisuti. Proboscis kan jedhamu kun wanta qallaa duratti argamu kana xiyyi irra jiru kana. Akkasumas gaa teknooloojiin qoricha lilmoo injection needle kan waraabame maalidha? Wanticha bookee buusaa irraati jechuudha. Proboscis yookaan ammoo mosquito irraati jechuudha. Fakkeenyaaf lilmoon kun xiyyi qallaan kan akkas gad dhufeeru kuni kakanaa isa kana laaluu dhiyaanii kan hojjetamedha. Isa kana laaluudhaan irraa kan korrojame yookaan ammoo kan fudhatame jechuudha. Gabaabumatti injection needle yookaan ammoo lilmoon kan irraa fudhatame bookee buusaa kana laaluudhaanii jechuudha. Wanticha qara duraa isaa kana laaluudhaan qallaasan laaluudhaan irraa kan fudhatamedha jechuudha. Inni biraa ammoo inni saddeetaffaani the sensor of electrical devices were imitating of biological neurons. Akkasumas gaa
yookaan immoo senseroonni meeshaalee elektirikii fakkeenya biological neuronii turanii jechuudha. Inni sagalaffaan a cutting saw imitate from the nature of the sharp teeth of animals. Akkasumas wantootni womuran yookaan immoo wantoota qara qaban kan ilaalanii ilkaan maalirraati ilkaan qara qabu kan bineensota ilaaluudhaan kan hojjetamedha. Wantoota amma ittiin fayyadamnu muruudhaaf itti fayyadamnu kun ilkaan qara qaban yookaan immoo sharp teeth of animals ilaaluudhaan kan wanta amma ittiin fayyadamnu muru kana irraa laalanii korrojanii jechuudha. Yeroo san imitate kan godhanii irraati jechuudha. Kudhanaffaan ammoo synthetic bullet proof vests are imitating of the spin silks of spider. Akkasumas ammoo kudhanaffaan uffata fakkeenyaa fi dhukaasni yookiin xiyyitiin keessa hin darbine kan qaamni seeraa uffatu yookaan ammoo kan qaamni seeraa uffata gubbaan keeyatu kan hojjetame kirrii saaphaphuu yookaan ammoo kirrii saaphaphuu ilaaluudhaani jechuudha. Inni 11ffaan ammoo ceramics are an imitation of the nature of crack resistant shellfish exoskeleton. Akkasumas shellfish kan jedhamu bishaan keessa kan jiraatu tokko bineensa qurxummii bishaan keessa jiraatu tokko irraa gubbaa isaa kan uwwisee jiru baay'ee jabaadha, baay'ee hamaa qaba jechuudha. Gubbaa wanticha sanii yookaan immoo gubbaa qurxummii sanii kan uwwiseeru akka malee cimaa jabaa fi kan wakeessa darbuu hin dandeenyedha. Kanaaf seeraamiksiin isarraa fudhatameedha. Inni ammoo 12ffaan a robotic arms was imitated from an elephant trunk. Akkasumas ammoo harki roobotii kumbii arbaa fakkeessuudhaan kan hojjetamedha jedha. Yookaan ammoo wanta suuraadhaan isinitti agarsiisuti. Fakkeenyaa fi isa kana fakkeessuudhaan maalidha robotic armiin inni kun isa kana fakkeessuudhaan kan hojjetamedha jedha. Isa kana fakkeessuudhaan hojjetame.